Ashamaa harka fuunee hordoftoota YouTube chaanaalii Misraa Bagana Gaangara chaanaalii kiyyaa dhuftan jecha odeeffannoo qabadhe isin biraan ga'a. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo gabaabatti daawwattoota baay'ee argachuu kan danda'e fiilmiiwwan afaan Hindii, Turkii fi Kolumbiyaa gara afaan Amaaraatti hiikuun daawwattoota keessummeessuun kan beekamu dhaabbata televezyiinii Qaanaa kan jedhamu adabbii bulchiinsaa irratti fudhatame jira. Bulchiinsa daldalaa dhaabbanni kun saamunaa qulqullina ilkaanii ittiin eeggannu isa dogongoraa kan sadarkaan isaa hin eeggamin uummataaf beeksisee jira jechuun galii waggaa irraa 100 harka 5 akka adabamu itti murtaa'e. Bulchiinsi biroodkaasticha saamunaawwan hanga har'aa jiran gahaa miti, sababa kanaan filannoo keenya saamunaa Daaboor Heerbaal ta'e kan jedhuun beeksisicha irratti haadha fi ilmoo waliin haasawaa taasisan kan qorannoon irratti hin gaggeeffaminii fi dorgomtoota oomisha biraatiin kan wal hin madaalle jechuun iyyannoo galchaniiru. Haaluma kanaan abbaan aangoo bulchiinsa waldichaa irratti komii banee jira. Kana irratti ilaallatee dhaabbata televezyiinii Qaanaa alatti dhaabbanni daldala Daaboor Heerbaal fichisiisuun beekamu abbaan qabeenya obbo Abdurrazaaq Taakkalaa akkuma armaan olitti oomisha sadarkaa hin eegganne beeksisa hojjisiisanii jechuudhaan haaluma wal fakkaataan galii waggaa irraa 100 harka 5 akka adabaman irratti murtaa'e. Beeksisicha kan qopheesse B Miidiyaa fi waldichi beeksisicha haaluma wal fakkaataan galii waggaa irraa 100 harka 5 akka adabaman itti murtaa'ee jira. Dura bu'aan dhaabbata televezyiinii Qaanaa obbo Haayiluu Taakkalaa Hayimaanoot dhimma kana irratti ilaalchisuun abbaa alangaatti iyyannoo komii sirreessuu galchaniiru. Haa ta'u malee murtaa'e irratti yaada dabalataa akka hin kennine bulchiinsichi beeksisanii. Gaazexaa guyyaa Sanbata xiqqaa magaalaa Finfinneetti maxxanfamu Addis Maaladaa gabaasee jira. Haaluma wal fakkaataan kana dura beeksisa dogongoraa kan sadarkaan qulqullina isaa hin beekamin yookaan hin eeggamin hojjetan jechuun dhaabbata televezyiinii Itoophiyaa Itiyoo Broadcasting Corporation fi EBS adabbii qarshii miliyoona 30 ol irratti murtaa'ee jira. Egaa hordoftoota keenya chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatina, akkasumas like, share, commenting keessan na jajjabeessa waan ta'eef viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Horaa